Viidiyoo wabii kaleessa gadhiise yookaanis immoo sagalee isaa waraabee gadhiise hedduun keessan jaallattanii hedduu boo'aa turtanillee gaddaa turtanii dhugumattuu nama gaddisiisa jechuudha. Ana qofa miti namni gaddeefi jiru hunduma keessantu gaddeefi jira jechuudha. Nama gaddisiisa. Kan gaddu immoo nama jaallatee dhabee beekutu gadda jechuudha. Warri yookaan ganaa jaalalatti seenanii yookaan immoo homaa waa'een jaalalaatti hin dhaga'amini homaa jecha negatiivii barreessa yookaan immoo yaada negatiivii namaa kenna malee namni jaallatee beeku waa'ee jaalalaa hubatee beeku hundumti keenya iyyuu jaalala keessa dabarree jira. Kan ganaatti deemaa jiru siin jira jechuudha. Kanaaf warra waa'ee jaalalaa beekutu gara wabii gora wabii deeggarallee wabiidhaallee dhaabbataa jechuudha. Kanaaf jennaan ijoollee baay'een gadditanii jirtu. Bakka rabbi du'aa godhaafi akka rabbiin jaalallee bareeddu akka rabbiin waan isa amala isaa dandeessu waan bakka isa kabajee maatii isallee kabajee jiraattu rabbi naa kennuuf du'aa godhaaf isin jechuun barbaada. Salaamatan dagannee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota koo akkam jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan isin jechuun barbaada. Akkuma beekamu yuutuubiin kun yuutuubii haadholii keenya namoota rakkataa humna hin qabne fayyaa hin qabne ittiin gargaara. Viidiyoo kana qofa daawwachuudhaan isin jedheen jira. Akka sa'aatiin isaa guutuu adaraa yoo biizii taatan illee kan na daawwachaa jirtan ijoollee biyya laatu waan ta'eef itti banaati yeroo itti madaabiin keessan hojii sina jechuu itti banaan lafa ka'aa deema. Dhimma isaa viidiyoon taphatee haa xumuru isin jechuun barbaada. Maaliif viidiyooma kana sirikii keessanii waan bantan ilaaltanii fi yoonni maallaqa herrege walumaan ilaallaa jechuudha. Ani isin hin dhossu asirratti fidee isin argisiisee namoota laannaa fi jechuudha waan isin dhosse isin dudduuba hojjedhu tokkollee hin jiru jechuu. Kanaafiyyuu laayikii godhaatii sabiskiraayibillee gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessaa viidiyoo babbareedaa isinii qabadhee dhufaa yoo saayidoo nuu fidillee jettanii saayidoo isinii fida. Nama barbaadan fidinaan jennaani isinii fideellee asirratti isinii affeeree haasofsiisuu nan danda'a jechuudha. Koomentii jalatti naa barreessaa nama fidinaan jettanii isiniif hin fidaa jechuudha. Kanaafi mee namni wabii jaallattan hin jirtu ijoollee baay'een jaallattanii boo'aa jirtu. Wabiidhaaf boo'aa jirtu viidiyoolee daladdanii keessaan illee dhuftanii namoota baay'eetu na gaafatee jira. Mucaan dhuguma nama jaallatamuu qabuudha. Ayyuutti ijoon jedhee ayyuutti lafti mare malee mucaan nama jaallatamuu qabuudha. Ijoolleen nu gaafadhu itti nu himii jettanillee viidiyoo daladdaniillee ba'aa jirtan hin jirtu. Kanaafuu homaa rakkina hin qabu. Anitti isinii himaa wal isin barsiisaa rakkoon hin jiru. Dhugaa wal isin barsiisa rakkinni tokko hin jiru. Hin boo'inaa. Innuu nama jaallatamuudha bakka nama hawwatudha waan ta'eef rabbitu iyyuu carraa kana yookaan immoo darajaa kana kenneef waan ta'eef wabii fi itti isin fidaa jechuudha. Mee warroonni hawwitan viidiyoo isaa tokko isinii fida kanarra immoo ganaa maraattu viidiyoo tokko isinii fida laalaa warri wabii jaallatan viidiyoo kana laalaa. Ayyuutti ija qabee argitanii miti. Akkuma argitanii mucaanii nama jaallatamuudha nama ispoortanyaadha. Ishinillee warri shamaraa dubaraa kun jechuudha warra ispoortii hojjetu kana chastii garazii garanaa baasu kana jaallattuu jechuudha. Ayyuu ijatti qabe bar ijatti jaamse malee mucaa akkas bareedu kana dhiistee jaarsa duukaa fiiddi jechuun anaaf gaaffiidha. Isiniif iyyuu gaaffii ta'a jechuudha. Mee laala akka inni ispoortii hojjetu. Argitanii jirtu miti viidiyoo akka inni ispoortii hojjetu nama ispoortanyaadha bifaan illee bareedaadha. Bakka hedduu kana ibsamuu hin danda'u jechayyuu hin qabu jechuudha. Jechayyuu hin qabu isin eddaa kan argitanii maraattan argitaniitu isaa ispoortii hojjetu kan ammoo kanarrayyuu immoo isin maraacee beeb isin godha. Warri jaallattanii libbi qirsii qofa ol darbadha. Warri fidii asirratti yeroo hundaa nu affeeri jettanii fidee isinii affeera. Yoo viidiyoo isaa nuu fidi jettanis viidiyoo isaa kana akkasii isinii fidaa jechuudha. Mucaan dhuguma nama jaallatamuu qabuudha. Baga jaallattan isinii jedha. Shamarri keenya jechuudha dhokattee teessi malee ol baatee akka shamara warra kaanii tuktukii irraan sirbitu akka warra kaanii yuutuubii irra baateen sirbitu kan bareeddu kan seeraa amantii isheetii eeggattee baqa kabaja kan qabdu baay'eetu jira bar shamarri keenya dhugaa rabbii yuutuubii illee hin qabdu tuktookii illee nama hin beeknetu jira. Nama akkasii barbaannaaf wabiidha. Dhugaa nama akkasii barbaannaaf nama ol ba'een sirbine nama ol ba'ee TikTok irratti deemee as deemee maraane nama YouTube irratti deemee as deemee maraane. Mucaan tokko YouTube irraa maraatti anaaf jettee dhiifama dhugaa rabbisiif hin jenne afaan matti na dhufee dhaan jedhee maaliif nama bareedduu si barbaaduu fi qabna. Atillee bareedduudha mucattiin hin taatee fi nama kabaja qabduudha.
nama ulfina beektuudha. Nama jaallatamtu wayitii mucatti ittiin gaafanii yuutuubii irratti argu amala bareedduu wayii tokko natti qabdi. Hin boosi kuttee buufti boo'icha dhugara. Natti dhufti arabii. Wabiin jaalladhe jettee boo'icha kuttee buusaa jirti mucaan. Yuutuubii irra argitanii jirtu warra argitanii jirtu. Mana isheellee nannaqaa yeroo tokko tokko koomentii nan barreessaa fi yeroo tokko tokko biisiin ta'a hin naqu malee nannaqa mana ishee nan daawwadha. Wabiin jaalladhee inni ayyuyyuu jaallatee dhiise ani immoo dhiisuu hin danda'u. Itti boossee maraachaa jirti mucayyoon jechuudha. Dhugumaan jaallatte. Inni immoo ayyuudha jedhee boo'ee mataadhaan galagalaa. Isheen immoo isaaf jettee boosseetu guftee akka tokko taa'u turti jechuudha. Wabii keenya si jaallatti ijoolleen keenya. Ijoollee keenya buuchuu qabdaa. Bakka ergi ayyuurraa garaa gotatte ergi Saidoo sirraa fudhatee bakka wanti godhamu hin jiru. Waan nama onnee keessii xaggaduu nama onnee keessii fayyisu barbaanne as jalatti si ilaalee si fuusisaa jechuudha. Anatu ilaalee fuusisaa jechuudha. Ana akka obboleetti hangafaa akka haadhaatti natu ilaalee wabii fuusisaa jechuudha. Kanaafuu ijoolleen natti bu'aa jirtanii hawa rakkoon qabu. Anatu fuusisa ilaalee fuula keessa illee ilaalee amala keessan illee ilaalee. Baagiraawundii dudduuba keessanii qabdan isin qoradhee isin ilaalee wabiitti xap natu fuusisa. Ayyuu garaa gumna gabeettanii waan ayyuu caalaa bareeddi. Amma ayyuun kuni baay'ee bareeddi bar ayyuuni baay'ee bareeddi. Sheeppiin seellee istaayiliin seellee bakka wanti hundumti seellee baay'ee bareeddi ayyuu kan. Kanaafuu dhiirritti maraata beektanii nama meeqa ajjii warra boolee caawalti boolee keessa ganda tuktokii keessa ayyaa oolti. Waan baay'ee bareedduuf kan amma ayyuu caala bareeddu immoo hin jirti mitiira. Kan ayyuu caala bareeddu hin jirti. Kanaafuu ishee barbaanne qaab gurbaar qabuun agubattu ayyuun agubattu garaa ishee gumna akkuma isheen garaa wabii gubdee garaa hayyuu hin gumna. Garaa Saidoollee hin gumna. Ammas wabii kana guddisuu qabdu. Bakka Saidoon ga'uu qaba. Sabiskiraabiin isaa guddachuu qaba. Leesh kuma 20 wa'iin ilaalaa sabiskiraabiin isaa xiqqoo dabar. Shamarri keenya maal heddure? Carraan isinirra buusee hin beektani maal heddu? Eessa jirtu wabii guddisuudhaaf? Bakka Saidoon sana ga'e sana ga'uu qabdi. Amma Saidoon beekamtiinsaa yuutuubii irra miti. Wabiin keenyas guddatee yuutuubii irratti beekamaa ta'e shillimaata badhaasa jala masadii gidduutti sabiskiraabii 100 gootanii fudhachiisuu qabdu jechuudha. Dhugarbii maal hedduu shamarreen keenya jala fiiga isin hin darbin carraan kun gurbaan bareedaa kun isin hin darbin. Mee fachaa viidiyoo saasanii ayyuudha jedhee boo tokkoon isinii fida. Yaaddoo jaalala kee maal jedheen siif himaa guyyaa nagaan oolaa halkanatti cima. Akkuma ayyuudha maraattee lafa dhahaa jirtu kana intalli tokko maraattee of najjeesaan hojii madaaminatti qabu didee jiraachuu hin danda'u jechaarti. Akkuma wabiin ayyuuf maraate namni wabiidhaaf maraatu baay'eetu jira jechuudha. Argitanii? Lafa dha'ee bar gubataadha bar garaansa gubataa marqaa hubataa targaadhan beektanii baay'ee gubatee jira baay'ee tokko dhugaa rabbiin isiniin jedha. Kanaafiyyuu warroonni jaalala isaa ta'e sagalee isa baay'ee na bira jira bar sagalee naa qaba inni akka yuutuubii irratti gadhiisuu hin beeku sheer ittiin godhina amma dura rabbii warri beektan sheer godhanii yuutuubii kolla hin barsiisina. Arabinatti dhufuun ooltu. YouTubii kiyyallee hin barsiisina sheeritti gootanii baruu qabu maaliif ichiti waan isin gaafadhu naan jettan gaafadhe barreessaa isin koomentii gaafadhe asirratti fidee isinii maxxansaa yoonni bareeyyuu bilookii gochuu danda'a bilookiin godha kan hin agarre garuu kan biraatti qayyarate ilaaluu danda'an barsiisina sheeritti gootanii barsiisina ichiti isaanii yoon fedhellee amma Saidootti sagalee qabee ichiti leerka baasuun danda'a beekaan dhiise Saidoo yoona argee nafannisaa Nanno kadda milikeen hojjetadhaan dubbatanaas hin dhokadheen shakkaladhaan illee beektanii kanaaf sheerittiin godhina Saidootti lennan himina Saidoon arginaasii ukkaansaa Saidoon arginaasii ajjeesa warra jettanii Saidoon barguddina namaa jaallata ijoolleen mana madaamii keessa jirta yuutuubii banadhaa jedheen gorsa bar Saidoon mortuu akka keessa dhiiseet ammoo mortuu miti bar Saidoon bareedaadha Saidoonii ani Saidoo kan hin jibbee fi otuu sumayyaa namni yamsisimmaa fuudhan jedhe bareenan jaalladha bar